Asham, 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 asham. Ay, ay, ya bilzikina. Ya bilzikina, ya. Ay, Sheikh Abuta, Sheikh Abuta, Sheikh Abuta. Yeah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan inta kaysan. Bagana gaan duftan. Way. Ha? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me khota invite share gura. Dubin jajab ajaib murabbit. Ha? Ha? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan inta kaysan. Ay. Bagagamaddan way qabsaawata dhugaa qabsaawata haqa way ha bagagumaan keenya beebo yooyaa jirra jirtu me share invite godaga share khana irran kafaltani share invite godaga ay bunnu kunni mi awa ma sha Allah nagaya fi bunan dabina yani sanyi mo science sanyi namicha sanin rais ni dubbanna ray wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana ga anduftan bagana ga anduftan inta kaysan jal wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh gamademi jala khay ay jala khiya khana team qabricho khana bar ummata garte dugorran dibine team qabricho jenne garte gafa ijarusan akkanuma ijarre isini fakkaatti isin sigale ha wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh share invite gora share invite ha sanyi jechuun afaan arabaati maal sanyi jechuun afaan arabaati maal ha sanyi afaan araba al khazzab min al shaytan al gantu jaani bararamni kana afaan arabaati nakas jaama way biitani ha wanta jaama أبو جهل جنين أفان رباتين يا ابن جهل جنين زي قال يا أفان رباتين سني يا ابن جهل سني أفان رباتين أكسي وري خين يكون الدو أفان رباتين بيغني بيت ور أفان ربابي وخنا فيني ابن جهل يا ابن جهل جنين السني ابن جهل جنين يدوغا جال bagagamman gawi isin hundinu di khaleysa duran dufu finke gammachul lafaana day ciisaatiin wali gammadi way hay makuma dugaatiin isini me bar maal ko faldan ya ilma jahal janin ilma jahannam jechu bodarratti afaan oromo yo sideebi hay jal senyina ranumatu وانت اسما سوفان ديمو فود اي اسا سوفا يدي ديمو وجيب سخن جنيني ميديا درو فيدن اي مسكين وجي ميديا درو فيدن اكو بكرچ جيون وانت هوچو برانو جولا دري دربيتك اركتين مفوده فيكاي خوفيا متى ساتون تاني تكفي كان جيتا سيل akkanan janjalsan yogi lal amala VPC fini amala bilzikna uzur nunga fatin galte bariya sanyi khenya rakkanne kamtana diro sanyi yogi ibsa khennan akkatta alla mare akka qallichi godatu sangartemi wanta microphone akkanatti afanitti foofu qabdammas male akkattin taa'in sigale akkasittin taa'in sanyi biranga video tana share godati mali PP amana qallichitti arasi yogi nikkasitta usan PP biratti hoggi ibsa kennan akkasitti haa qabdala akkasitti digale akkasitti isa male akkasitti harka marattiin ta'e sanyiin keenya kun amala PP beeku baro zo waanum gaafatini kanuma ceehee galanii albaatirra jarjara mucaan kun beekta
albaatirra jara nama garaan dhukkubni beeytaa mikkatti inni if qabeessa gara ceewu siile albaatirra jara kana taa'e PP biratti akkasittiin taa'an akkasi gajjechuu qabda nugustichi si daawwata waan ta'eef akkasi gajjechuu qabda siile so ammasis action akka isaa godhachuu qabda mee PP hunda laali tun computer if duro keesi computer kana bar qabsiiftee tun jirtu computerri dhaamaadha isa fakkaachuudhaaf computer if duro keesi computer if duro keesiiti akkuma isaa kana faraqataan akkana jetti faraqataan akkana jetti sigale akkas jejjechuu qabda malee akkana taa'uun qabdu sigale nama dalagatee qabu boonee akka ta'a malee ati makkana jechuu qabda la yaalsanii akkas jechuu qabda sigale so giibsa kennitu ganaa fuuldura viidiyoo tiyyatanarraa laalladhu jechuudha nuti magaafa OBN birra dhaynee dubbannu san akkana jenna sigale akkas jenna malee akkasittiin tetteenyu sigale maaliif nugusticha qomool qabdan iyyanii mataa addasii facaasan so waan akkasiiti hayyee amma gara sagantaa kiyyaatiin seenaa isin invite share gootaniiti qaama dhimmi ilaalu biraan geessanii jechuu sigale jaalsanyiin aggasaa kunoo akkasi jirtaa ay maal kofalta kunoo laa qabaddaa jaalsanyiin aggasaa maqaa isaa kunooti la jaalsanyiin aggasaa as keessa jira qabaddaa maal na kofaltare so amma gara sagantaa kiyyaatiin deema duraan dursuudhaan oduu gammachuutiin eegala baga gammanne ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan hundinuu obboleessa keenya kabajamaan jaaltaayyee dandaa hagartee dhugarraan deebine haqarraan deebine abbaan haqaa rabbiin haqaa wajji jira waan ta'eef hidhaadhaan hubaasee jira jechuu gaafa dheengadda duraanis waa balleessee ni dhabne nagayuma irra isaan miidiyaan afuufan kana nagaya buufnaa jee akkamin nagaya buusinaan jettaa jeetuma gartee nu qaallichi hide gartee so saniifu wanni hedduu gartee badiin inni qabu jiru jechu badiin inni qabu yoo jiraate nugusticha gartee namni hundinuu hoggii isa bira dhaqe sagadu qofa sagaduu didu miila nugusaa dhiquu didu heeraa fi seera biyyattiin qabduun hin hoogganama malee sirna nugusaatiin hin hoogganamu je'ee gartee mirga qabu fayyadamee ummata isaatiif sagalee ta'uu ummata bakka isa buufateef sagalee ta'uu qofa jechuudha ummata sagalee ta'uun isa sijjeessa jechuudha akkuma obboleessa keenya kunoo kara deema maatii isaa fuudhanii hidhanii rakkisu jiranii mimma isa dhabnaan yoonii fi gartee ummata sagalee taate yoo sagalee nugustichaan taane yoo qaallicha kanan faarsine yoo paarkiin faarsine sagalee fuutee hidhamtaa jechuudha mana hidhaa seentaa jechuudha sigale taayyee wanni inni godhe ummata bakkana buufatee fi gartee sagalee tahaa jeetuma sagalee tahee jechuudha wanni isa hidhesani eega waggaa tokko deddeebisuu turanii booda manni murtiidhaa laalee haagala toomanii ijoollee mana murtii keessa dalaydullee lubbuu isaanirra murteessaniiti dhugaa tana mirga wabii eeganiif beekan akkanumas ittiin fakkaatin gurbaa lubbuu isaa ministerticha lubbuu isarra murteessee dhaqee ragaa bahee aangorraa aree beekan aangorraa aree ambaasaadara Washington DC kana godhee jechuudha sigale ijoolleen sunis abbootiin murtii sunis lubbuu isirra murteessiteeti wanni feete haa dhuftu jedhanii akkana kunoo sabaa qabsaa'u dhugaaf qabsaa'uun kana galatoomaan jaan abbootii murtii sanillee mirga wabii dhiisi halkan tokko badii gartee as keessa isa bulchituu miti mirga jaaniiti gartee akkasi gadhiisanii hoggii gadhiisan wadaltichi guddaan tokko tasfaayee dhaabaa kajaaniin namicha qaallicha nugusticha kana dawwalee jechuudha nugusticha dawwalee nugustichi yeroo san biiziidha dubra amaaraati wajji paarkii keessa taphachuu ture biiziidha gaa paarkiin tun bakka hedduu ijaarrate sigale paarkii tana keessa taphachuu turan inni dhalaa kana wajji biiziidha hoggii silkii tarabbitti gartee kunuusi barbaadan jedhaniitti geessan maali jee hoggii silkii kunoo bartaayyee nu gadhiisanii gaa qiyaamaan nu qabattee jeetti hime amma qaallitti namicha tanichi kaayyate sanii dawwalee itti iyyuu seene
Joolleen kun jiruu isaan irra murteessitee gaddisiisiftee bannaate anaa miti kunoo maqaa jallate maarroo irrate maarroo sirree isaa jeetiin qabee taa'uun jira maaliin himannaa namichi badiinuun seenu nama heeraa seera caalaa nurra beeku nama ifiifuu nu barsiisu badiinuun seenu mee maaliin himannaa duuba maaliin hin qabaa jetteen ceehaa dhufe garta dhala amaaraa ko wajji taphatu kana hunda paarkii keessa dhiisee ceehaa kophaa kutee jiran har'a maal ta'e kimbil jedhamichi janii isaa ceehu kana amaarri lallaalee duuba har'a janiitti baasanii beekta lallaalaniiti isaa ceehu dhiiroo har'a maal ta'e jaawarii waa poosti godhe moo maali janii rifatanii namni amaarri hin dhageenye irra guddaa hay taayyee dandaawwata jan amaarri bakka boodarra dhaganii ni uzi sigalee inni hoggiita namni isa yisiisu jaawarii beektaa sirriitti ka isa maraachuu dawaan PPO jiraate jaawarii beeku jaawarii fi ijoollee yuunivarsiitii hiriira baasu sana sigalee soo saniifuu eega dhufe waan qabuun dhabeeti bakka gaangistara isaa qopheessee jechuun ukkaamsaa jee gaangistarii fi wanta godhate kana ukkaamsee kanaan ukkaamsee eega awwaaluu ka'e ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan wannin galatoomaa isiniin jeef akka jirutti Jawaar Mohammed irraa eegalee hayyoonni Oromoo xiqqaa guddoo zoon injin Profeesar Iskeel Dr. Milkeessaa hayyoonni Oromoo niin qaba jettu martinuu miidiyaa ala kana jiruu fi addunyaa barreessuudhaan sigalee Human Rights Watch gamtaa Awurooppaati Ameerikaadha kana hunda barreessuudhaan gartee sabaa sablammiin osoon Oromoo qofan ta'in amaarri keenya hunda dabalate sigalee qabsoon beeki yoo amaaran qabaanne shaayii shukkaran qabne beekadu sigalee so amaara gartee namichi kun amaara ifiifi qabeeti nuti yoo amaara wajji hayyoonni Oromoo yoo amaara wajji walii galee biyya takka qabna saba tokko qabna gaafii teenya nu kabaja teessan isiniif kabanya sigalee haawaliin hojjennu haawaliin gabrummaa firraa buufnu jee yoo namni amaaraa wajji haase kunoo laalaa amaaraa wajji haasan huwi jeeti ololchiisaa jechuudha ifi immoo guyyaa dheeraa amaaraa wajji taphachaa olaa beeki paarkii tana keessa gowwaa barbaadadduun amaaraa fi sabaa sablammii wajji wanni wal dhabaniif hin jirtu kanaa booda mirga keenya nu eegan mirga isaanii eeyinaafi sigalee Oromiyaa irratti Oromoon abbaa taanaan amaarri Oromoo keessa jiru mirga Oromoon qabdu arkatee waliin jiraachuun dirqamaa jechuudha kun gartee adiinis warri keekee jaamuu jiran maka gurraacha harkaan feene eega gurraacha harkaan feene deemaa janii bakka biroo kophaa geessanii jechuudha akka nama muuziyeemii taa'utti biyya biroo geessanii jechuudha gurraachi eega bilisoomee booda wahuma adiin qabdu wajji qabaachuu jira jechuudha Oromiyaanis hoggii bilisoomte wahuma Oromoon qabdu amaarri nu wajji qaba tana laal gartee jala mureetumaan sitti hima buleeso dhugaa ummata dubbanne eega jennee dhuguma jirtu lafatti haasoyna amaarri gartee ci godaansifnu amaarri ci dhabamsiifnu hin jiru kana maqaqalu jiru kun ergamtuu qaallichaati ergamtuu sirnaati sigalee kana Oromoon beeku qabaa jechuudha akkasitti amaarri hundi sabaa sablammiin guutuun jaaltaayeen ajjeesu beeki ajjeesumaaf kaanii beekan gadhiisuu kan sitti fakkaatinati sagaleen teessan yoo tokkummaan keessan paawura qabaa tokkummaan keessan faayida qabaa uggii isiniin jedhu aabaa'oo kaafaa'oo maarree miitirkishoo jettanii waliin qoodinaa uggii jennu waan kanatti beeynamti tokkummaan sabaa sablammiin guutuun biyyattiidha taayyeen gadhiifamuu qaba jennaan garte haay balaan nu buutee narraa gadhiisaa jejan qaallichi hollatee sigalee hollatee narraa gadhiisa osoon hin jaalatilla akkanatti punya qurquritti osoon hin jaalate yoo barbaadde malee hidhaddeebis nam tokko kan si kadhatu hin jiru jechuudha sigalee ummata Oromootiin galatoomaa jenna malee waa takka wanni isin amma namoota garii faan harka gartee namoo wahii beeka jedhan abiyyi wajji wal dubbatanii kan maarree wajji wallaahi billaahi abiyyi wajji wal dubbatee taayyee danda'anii du'a malee nama seenaa saffin caanoo miti sigalee dhiira ilmoo salaalee sigalee ummata murata dhiira dhugaa gadhee garaa fincaanii seete sigalee
توجي خبلة تقوقفان منت ولا قري خبلة تقوقفا وان فدان فرمسيس never ever gaafachi geeysanii sodaachisanii maal jechisiisuuf ichi geeysanii nama sodaatu miti alhamdulillah rabbil alamin nagayaan galee mana isaa jira jechuu rabbii gaditti qabsoo isin gootanii ni jechuu sigale qabsoo isin gootanii sagalee isin taatanii sigale sagalee isin taatanii jecha inni gartee jecha inni tiime kana biyya alaatu ta'anii dubbachuun irra guddaan namaani sodaata jechu innichi taa'eeti gartee itti himee jechu isa qofaa miti hayyoota salaalee guutuu najala seenaa laalaa nama torba kaniinan wanta godhe hayyoot qeensi balaayis namni irra dalaysiisee hiisise abiyyi waan inni hiisiseef nuti sirriitti information qabna sigale waan cherchi keessa seente ati laaqattu anjise sittiin amana waan ta'eef abadan si wajjin laaqadhu jee jalaadite jechu amantiin tiyakkanan nanayyamtu akkama sheekotii manzaraa kana farakataan maal jaa farakataan asoofa farakataan ichoofa sheekotii teenyatan qiyaamatti baasu jira nam qeensi balaay jechuun nama smartiidha abadan sigale abadan si wajjin laaqadhu jee dide filima irra dalaysiisee qeensi balaay firii jechuu qabnaa jechu sigale hunda gartee warrootan hayyoota salaalee kan hidhaanii irra taa'u hunda isaanii namicha bombina darbee je'ee fi anuma jala gasseen ilaaleeti gudii arkita barreesseetiin seenaa lafa kaa'ee jira jechu so ummata kana ummata murataa ummata jabaa ummata gartee harkan kennine ummata wadala namaa ta'ee wadallootii isa jala yaatu sana gartee wadallootii maallaqa miskiinaatiin hoteela jaarrattu sana sigale akkana ummata ta'uu isaaf hin eemaramne ta'uu meekshuur godhannaan hidhaan hidhuu ajjeesuu isaanumaa guutuu buqqisee jireenya wallaalchisu bakka salaalumaa genocide godhu irratti focus godhee jechu sababoota hayyoonni salaalee waan ati jettu hin goonu jaaniif jecha wanni isaan jaan ammaas mirga isaaniiti sigale so saniifu wanni isin dhaamu jaaltaayyeen bahee jira alhamdulillah rabbil alamin nagaan bahanii jirani kana booda sigale abbaatu if maraa jeebufni sigale ummanni oromoo iyyee bineensa harkaasi fuudhe qabsoon nam tokko qofan qabdu suuta laallacha'anii jiraami laallachaa malumaan eeggachi bilaal biyya waraabeessaa keessa dhaabbatte harreetii yaabbadeena dirmadhaan jettu sigale ganda waraabeessaa keessa dhayite harreetii yaabbadeena dirmadhaan jettu sigale qabsoon toofta barbaaddi yeroo gajja'anii jira yeroo ol ja'anii jira yeroo ciisanii jira yeroo ceehanii jira yeroo suuta deemanii jira jechuudha sigale qabsoon yeroo barbaaddi jechuudha so asumaan dhaamsa kiyya jaaltaayyee birallee naagayaadha so kanaan tataayyee hanganuma eegaan jee amma dhimma bilbiltuu harkaan qabdu kunnaa jechuudha ammoo qeensi balaa ifaa sagalee ta'uun irraanfatina qeensi balaa ifaa firii qeensi balaa jettanii ilmaan salaalee kan innichi keessa cunqursu jiru wallahi billahi qeensi balaa firii jechuu qabdan bar boo amaara bar amma biyya nurraa fudhachuu deeman jaan kana bar ummanni qeensi isaanii bar hattoota gurguddaa warra miliyoona meeqa biyya alaa tana baafatee qabu bar sigale maallaqa hanga san fuudhuu deema mee oromoo tan akka xixiqqeessu laalaa namichuun sirna kana sirna oromooti maarree oromooti jetta sirna oromoon keessatti qeensiin oromoo keessa kabajaan qabne sheeyni oromoo keessa kabajaan qabne sigale sheekoti oromoo meeqa kunoo amma hin dubbannu malee sigale Dubaay mana bitattee mee jaaniin ilaala footootti fidanii cal jettee Finfinnee tana tattaa'u jirti kan isin goota keenya jettanii asii suuraa isaa sheer gootan ani nama miliyoona 25 wanta bitateen beekasheenummaan isin goota keenya asii jettanii jala yaatan Dubaay kanatti fooqii qabu sigale so saniifu nama kanaafaa jira nama keenya kana salphiseete afaan qabsiisee tetteessisu jira jechuu so saniifu qeensi balaa illee firii qeensi balaa jechuu qabna jechuu qeensi balaayis bahuu qaba
Ijoolleen salaalee ta'e hidhamte tan dhabamsiisee bahuu qabdi. Daadhii galaanfaa dabalatee warra gartee inni beekaa Amaara ajjeesisiise si galee. Amaara ajjeesisiise. Dhiigni isaanii gumaan isaanii bahuu qaba. Nama tokko qofa hidhanii miskiina kararra deemu qofa hidhanii Khadaabboon gandaa bituu deema namuma daabboo bituu deemu kararra deemu siitu abaluu jeesee abaluu sunuu eenyu jaani bara abaluu sunuu maqaan beeku bara siitu jeesee janiin ichi geessaniiti maallaqa kennanii fe'eenaa jeesee janiin booda gasidhiifna oggii dubbiin ummataa qabbanoyti filima isaan dalagu jiran nuti sirri beekna tanaafi sii himu jirraa jechuu filima isaanii saniifuu awwanniin isiniin juu halaal hayyoota ummata fi eeggata ummata fi eeggata. Amma ummata salaalee osoon Amaara irratti hin bobbaasin dhiifama Amaara jechuun yaa osoon fannoo irratti hin bobbaasin osoon fannoo irratti hin bobbaasin dura wanni inni godhe wanni nan isiniin juu umma wanni nan isiniin juu ummanni Oromoo wanni beekuu qabu gartee firii qeensi balaa jechuu qabnaa jechuu firii qeensi balaa jechuu qabna taana gartee wanni wal sodaannu wanni gartee irraa if duuba deebinu hin jirtu jechuu waan fedhee dhufa malee saniifu tanaasuma dhaabeetiin amma tajaalsanyii kutaa jechuu jaalsanyiin akkuma beekamu galee jira baga galee hamilee Oromoo irrallee deemee jira qabeenya namaa qabeenya diaspora iPhone inni deemuun sangartee itti bite diasporaadha uffata inni deemuun san hunda guutuu itti bituu ture diasporaadha wanniin an gartee ummata diasporatti illee dhaamu diasporaan wanni godhuu qabu gana if qorachuun dirqamaa jechuudha. Arra kunu akkuma beekamu kumaan isinii barreesse ijoollee duru nyaata dhorkatanii ijoolleen iyyaa jirti. Namni dhufu kun maali dhufaa? Akkamit dhufaa? Eessa dhufaa? Eenyu dhufaa? Jennee osoon xiinxala keessan galchin akkanumatti hamuunaan fuunee ijoollee teenya olola irratti oofsisu gartee hagaare jiru qunnamne galchisiisu dhaabuun dirqama kiyyaa fi خيتر جرتي جيجو أما ودو هاريان إسنيه مودف لما خنرت أمة أرومو غوتو وابو غلطتنا إسنين نياچي سوق أبا جانيتي درك أمر رقد دبر سودي مني جيجو نتي درو مسيهم وابو غلطتنا إسنين نياچي سوق أبا isiniitu gartee kana godhuu qabaa jedhaniiti drama qopheessu jiranii jechuudha dubbi yaa ummata Oromoo rabbuma isiniif fedhe waraanni tokko oggii hiikkatee gale silaa gartee waraanni tokko oggii qawwee hiikkatu nyaachisuu qabu gartee addunyaadhaatu irra walii galee gartee isaan kanallee jireenya isaanii haala mijjeessee fi fuuldura isaanillee booda isaanillee namni kun nama jeesee jira ilmoo namaa gudeedee jira waa hunda godhee jira badii godhee jira ijoollee tana ummanni isaan keessa socho'u turan sun takka fuula isaanii beekaa jechuudha takka fuula isaanii beeka saniifu gartee wanni isaan dalagu jira waan ajaa'ibaati jechuudha amma kunoo akka gaarii gad dabarsanii jiranii ijoollee isinii nyaachisaa jechaa jira isinii gaba waraana gale silaa ka nyaachisu yuenni waraana gale silaa ka nyaachisu gartee mootummaa waraana kana galchitee jechuudha saniifu isinii nyaachisaa jedhanii jiranii jechuudha ummanni Oromoo gaarabbii isiniif fedhe fudhadha dirqama keessan isinii nyaachisaa isinii nyaachicarraa maal qabdan nyaachisuu qabdanii jechuudha amma kunoo duraan buusii milishaati duraan gartee buusii raayyaa ittisa biyyaati duraan buusii dhaabaati
amma kuno waboo nyaachisu buusii isinirratti ramadamtee jirti jechuudha. Isinirra ramadamtee jirti jechuudha. Tanaas isinirra dabalanii. Tanaa isinirra dabalanii jira waan ta'eef kana hunda isiniin nyaachisuu ta'a jechuudha. Itti dhufuu teessan. Itti dhufuu teessan. Sigale. Yoom as geenye salphatti jedhamichi. Sigale. So tana hunda walii qabuutti guututti walii qabaan maal argisiisa? Wanni PP'n oofaa jirtu, wanni PP'n godhaa jirtu maal argisiisa? Yoo kan jettu taate wanni PP'n godhaa jirtu karaa nagayaatiin araara dhugaa saniif araara gartee nagaya Oromiyaa keessa buusuuf qophii miti jechuu argisiisa jechuudha. Qophii miti jechuu argisiisa. Kana jala murtanii beekuu qabdanii jechuudha. Amma ololaa isaan oofuu deeman caffirrattis paarlamarrattis kan paarlamaa kan jaan Ashaangulittiin wali qabatu sanirrattis sigale kanarratti wanni oofuu deeman warra karaa nagayaatiin gale simachaa jirra. Warra karaa nagayaatiin gale dhiheessaa jirra. Kana oofuu deemanii jechuudha. Kana oofuu deemanii jechuudha. Sigale amma joollee tana hanga warra mul'atu kana fuudhaniiti gartee aangootti hihiranii hanga kaan akkam godhu yaan kaan gartee rurrufatanii kaan nijjeessanii kaan waraana keessa jaaniiti duubaan dhoysisanii akkasitti geggeessaniiti kuun baqateeti bosona deebi'a warri karaa nagayaatiin gale jechuu OBN dalagaa harkatti gala. OBN imma yoo namnummaan 5-6 karara dhaabbate footuma si kaasee woboo galte siin jaajan. Woboo galte siin jaajan. Saniifu PP'n karaa nagayaatiin marihachuu marii dhugaa san marii gartee dhugaa ta'araara buuftu san saniif qophii kan tahin argisiisaa jechuudha. Mariin isiin barbaaddu marii shirishaaroo marii gartee suuta ummata wobuma walirra duulchisanii ji'a tokko fottoysanii galchanii ji'a tokkichaa kanaan amata 5 fi 6 gartee amata 3 fi 4 haa ta'u gartee olola kanaan kun warra karaa nagayaatiin galchine simanne akkana guune dalagaa baafnee fi maarree nama 4-5 haasoysiisaa sigale ammaasii sanga tokko buqqisanii galchanii sigale so kanaani gartee woboo wanta olola kanaani gartee woboo adda guuru yaani jechuu malee marii Oromoon barbaaddu san marii gartee sirnaa san marii gartee hanga sadarkaa mootummaa ce'umsa deemtu san tan isaan godhuu deeman takkalleen hin jirtu jechuudha. Takkalleen hin jirtu. Uummanni keenya wanni godhuu qabu dhiibbaa godhuu qaba jechuudha. Kun eenyurra jirti? Hayyoota keenyarra jirti. Hayyoonni keenya wal dubbisu, wal dhageeffachuu, wal jala deemu, waliif abboomuu sigale. Yoo hin baanne akkanumatti tokko tokkoon isin guuree isin fitaa jechuudha. Akkanumatti tokko tokkoon isin guuree isin fitaa jechuudha. Saniifuu hayyoonni keenya uummata keenya jaaruu qabdan. Waan waliin jettan, waan duraan irra wal dhabdan, sabaa jecha irra walii kuttanii sigale ilaaf ilaamee wal dubbiftanii tole hayyaan wal dhageeffattanii yoo deemtanii sirnicha kana duran dhaabbanne sirnichi kun akkanumatti isin caccabsaa urmii isaa dheereffata. Mootummaadha wanni mootummaa ifiin jettu yoo akkanaan wanni ati fiduu dandeessu hin jirtu. Marii araaraa ta dhugaasan. Marii araaraa ta hunda hirmaachifte san. Marii araaraa ta nagaya Oromoo buuftu san. Sayyoon qabaanne sigale sayyoon qaba waa takka wanni ati fiduu dandeessu jirtu. Nageenya ati Oromiyaa keessa buusuu dandeessu jirtu. Imimmaan ati haadha Oromoorraa haquu dandeessu jirtu. Bu'aan takkalleen araara kanarraa argamu jiru jechuudha. Saniifuu marii araaraa ta dhugaa ta qeenxee osoo hin taane ta shirishaaroo osoo hin taane marii dhugaa san uummata Oromootiif yoo dhimmamtan marii dhugaa sanitti deebuu qabdan isiniin jenna. Akkanaan poolitikaadhaan kijibaan wanni araarri isin buuftan nageenyi isin fiddan hin jirtu jechuudha. Hanganumaan isiniin jechuu dhufe harree ganaa bal'inaa weekendi ni haasoyna wanni haaree ni jiraannaan sheekkaa butaa ol isinii darba itti fuuldura qabsoon teenyatti fuufa qabsoon keenya gamanaa miti qaallicharra fuulleeffachuu qaba jechuudha. Rakkoon naqarsi biyya sanii namicha sanii jechuudha.
nagaan jira.